Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti hidhaa fi reebichi maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamu cimee itti fufuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii keessatti onkololeessa 23/2025 hidhaan maatii qabsaa'otaa irratti waraanni biltsiginnaa raawwachaa jiru kan duraanii caalaa bifa jijjiirrachuun halkan mana jiraattota balbala cabsanii namoota qabuun gara mana hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiru. Namoota maqaa ilmaan keessantu miseensa WBOT jedhuun hidhatti darbataman keessaa muraasni obbo Baatii Nuuree sababa ilma keetu miseensa WBOT jedhuun waraanni biltsiginnaa halkan toora sa'aatii 11 irratti qe'ee isaa konkolaataadhaan dhaquun mana isaa iddoo ciisichaatti irriiba irraa kaasuun osoo inni uffata illee hin uffatin reebicha cimaa qaama laaleessu erga irratti raawwataniin booda gara mana hiraarsaa waajjira poolisii magaalaa Maqiitti darbatanii jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa ifoomsanitti obbo Baatiin nama hojii isaa qonnaa irratti bobba'uun maatii isaa jiraachifatu malee tuttuqqaa siyaasa kamuu keessatti kan hin hirmaanne hawaasa isaanii keessatti nama jaallatamaa yommuu ta'an sababa oromummaa isaanii qofaan yakkamuun reebicha ulfaataaf erga saaxilamanii hidhatti darbatamuu jiraattonni magaalaa Maqii himaniiru. Dubbiin Abiy Ahmed bara jalqaba gara teessoo aangootti yeroo dhufe dubbate keessaa kan eenyumtuu hin daganne bara bulchiinsa biltsiginnaa keessatti namni shakkiin hin hidhamu jechuun kan yaadatamu yoo ta'u har'a garuu shakkii irraayyuu darbee sababa Oromoo ta'e qofaan yakkamuun mana hiraarsaa goleewwan Oromiyaa hunda keessatti sadarkaa manni hidhaa afaan Oromoo malee afaan biraa keessatti hin dubbatamne keessa jiraachuun dhugaa eenyumtuu haaluu hin dandeenye fi kan amanuudha. Baha Wallaggaa aanaa Diggaatti murni biltsiginnaa jecha raawwachaa jiraachuun ibsame. Jaalheeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Diggaa ganda bareedaa Sooromaatti onkololeessa 24/2025 hidhattoonni Empaayeratti nama maqaan isaa obbo Birraatu Buraayyuu jedhamu ajjeesanii bakkeetti gatuun ibsame. Akka jiraattonni jedhanitti namni ajjeechaan irratti raawwatame kun abbaa ilmaanii kan ta'ee fi ilmaan isaa guddifachuuf jecha oliif gadi jooruu irraa kan hafe yakka lubbuu isaa baasisu akka hin raawwanne himuun yeroo ajjeefamettis bakka hojii isaa deemaa akka ture jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni maafiyaan Empaayeratti ajjeesuun jabdummaa itti fakkaatu guutuu Oromiyaa keessatti ola deemtota ilmaan Oromoo ajjeesuu cimsanii itti fufuun baatii tokko keessatti lubbuu qaaliin hedduunis ba'aa akka jiru odeessaaleen jiraattota irraa nu qaqqabaa jiru ni ifoomsa. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufee kaasee hawaasni Oromoo nagaan jiraate kan hin beekne har'as bifa adda addaan dinagdee isaa mancaasuu fi lubbuu hedduu balleessaa kan jiru ta'uun ni beekama. Baha Harargee magaalaa Wadaay keessatti loltoonni maafiyaa biltsiginnaa jiraattota hiraarsaa jiraachuun himame. Jaaljiksaa sirnaa dabalata qaba. Godina Baha Harargee magaalaa Awwadaay keessatti loltoonni maafiyaa biltsiginnaa gaafa onkololeessa 22 bara 2025 irraa eegalee maqaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo keenya seene jedhuun hawaasa hojii dhorkaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaan kun giddugala daldalaa guddaa Baha Oromiyaa kan taatee fi jiraattonni sa'aatii 24 keessatti hojjetanii kan bulan yoo taatu loltoonni PP sosochii fi injifannoo cululuqaa WBO'n galmeessaa jiruun sodaa fi raafama hamaa keessa galuun shororkaan nageenya namootaa jeequuf jiraattota hojii adda addaarraa dhorkuun rakkoo hamaaf saaxilanii kan jiran ta'uun ibsamee jira. Magaalicha keessatti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa gubbaan gadiitti wal utubuun konkolaataa deddeebisa uummataa garmalee sakatta'uun namootuma waraqaa eenyummaa qaban fuula harawa jedhanii hidhaatti darbachuu fi hawaasaan naannoo keessan eeggadhaa jedhanii rakkisaa kan jiran ta'uun baramee jira. Bahaa Oromiyaa aanaalee hedduu keessattis bifuma wal fakkaataan jaleewwan biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromootu as keessa seene jechuun olii fi gadi raafamaa kan jiran yoo ta'u sababa kanaan hidhaa, saamicha, reebicha, ajjeechaa fi hiraarsa adda addaa raawwachuun jiraattonni akka itti ba'anii galanii fi hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii hin jiraanne taasisaa jiraachuun barameera. Arsii Bahaa aanaa Leemmuu fi Bulbuloo keessatti murni biltsiginnaa maqaa gibiraa fi nyaata waraanaa jechuun uummata saamuu fi humnaan qabanii leenjisaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalsabaafan Waaggaarii dabalata qaba.
Godina Arsii Bahaa Aanaa Leemmuu fi Bulbuloo keessatti onkoloolessa 24/2025 murni kutaalee Oromiyaa hunda keessatti uummata nagaa dhorkee dararaa jiru biltsiginnaan gandoota garaagaraa keessatti maqaalee adda addaa uummatatti moggaasuun hidhuu, reebuu fi qabeenya isaanii saamee barbadeessaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ifoomsanii jiru. Haaluma kanaan aanicha keessatti hidhattoonni sirnichaa bututtuu impaayeratti tiksuuf joonja'an yeroo darbee ganda Leemmuu Mirxii jedhamu irra qabachuun hawaasa gandichaa dirqamsiisanii humnaan nyaatarraa nyaachaa akka turan ONM gabaasaa ture. Haaluma kanaan hoggaa loltoonni kunneen gandicharraa buqqa'anii gara magaalaatti deebi'an bulchiinsi gandichaa caasaalee gandaa uummata keessa bobbaasuun maallaqni waraanni yeroo ganda kanarra ture nyaatee qarshii 360,060 waan ta'eef qarshii kana isintu kaffala jechuun hawaasa dirqamsiisee tokkoon jiraattotaa irraa qarshii 200 guuraa kan jiru yoo ta'u, namoota yeroof qarshii waan kaffalan of harkaa dhaban ammoo qabeenya isaanii gurguranii akka kaffalan dirqamsiifamaa jiraachuus jiraattonni ibsaniiru. Gandicharraa yeroo jalqaba waraanni garasitti dhaqe maallaqa dabalatee hanga nyaataatti uummatarraa guuraa kan turan yoo ta'u, ammas dabalataan akka waan osoo hawaasni waraanaaf qarshii hin guuriin waraanni dhufee liqii nyaateetti irra deebiin gaafataa kan jiru bulchiinsi gandichaa kaayyoon isaa maqaa waraanaa da'oo godhatee ittiin of ijaaruuf akka ta'e gochisaa ni mul'isa. Aanichuma ganda Ulullee Karaa keessattis maqaa gibiraa jechuun osoo yeroon isaa hin gahin maallaqa humna hawaasaatii ol ta'e gaafachuun rakkisaa kan jiran yoo ta'u, akka fakkeenyaatti nama lafa hektaara 5 qabu irraa gatii gibiraa qarshii 6,000 fi sanaa ol gaafachuun uummaticha rakkisaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti yeroon ammaa kun yeroo hawaasni ofii isaatiiyyuu nyaata dhiyeeffatee maatii jiraachifachuu hin dandeenye ta'uu kan himan hoggaa ta'u, yeroo akkasii kanatti maallaqa hawaasicha gaafatanii beelladoota inni qabu hunda gurgursiisuu fi liqii namarraa fuusisaa jiru. Kana malees aanichuma magaalaa Boqqojjii jedhamu keessattis namoota humnaan mana isaanii irraa dirqiin maanguddootaa fi daa'imman akkasumas haadholii dabalate qabanii gaachana sirnaa jechuun uummata nagaa dararaa jiraachuu. Paarlaamaan Jibuutii filannoo bara 2026 dura daangeffama umurii pirezidaantummaa akka kaafamu raggaasise. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Paarlaamaan Jibuutii dilbata kaleessaa sagalee guutuun daangaa umurii pirezidaantummaa kaasuun hoogganaa Ismaa'il Omar Giillee marsaa 6ffaaf akka dorgomaniif karaa baneera. Giilleen AIOG jedhamuun kan beekamu bara 1999 irraa eegalee biyya gaanfa Afrikaa buufata doonii guddaa, buufata waraanaa Ameerikaa, Faransaay fi Chaayinaa keessummeessuu keessatti aangoo qabateera. Heerri mootummaa Jibuutii akka jedhutti hoogganaan biyyaa waggaa 75 booda aangoo danda'u. Kunis Giilleen maanguddoon ganna 77 filannoo itti aanu eebila bara 2026 irratti akka hin dorgomne dhorka ture. Garuu fooyya'insi daangaa umurii haquuf godhame miseensota paarlaamaa 65 dilbata darbe argaman hundaan deeggaramuu isaa afyaa'in Dileetaa Muhammad Dileetaa AFP'tti himaniiru. Ardii Afrikaa keessatti mootummaa aangoo irra jiruuf bara aangoo dabaluuf daangaa dorgommii, bara turtii, umurii fi kan kana fakkaatan kaasuuf heera biyyattii yeroo jijjiiran kan argamu yoo ta'u, kunis biyyoota akka Yugaandaa, Ruwaandaa, Koot Diivuwaarii fi kan kana fakkaatan keessatti mul'achuun abbootii aangoo bara isaanii guutummaa barcuma aangoo irra akka turan taasisaa jiraachuun ni. Arsii Bahaa aanaa jajuutti hidhattoonni bilxiginnaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni ifoomsan. Jaarbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa jajuu ganda ol siqii jedhamutti onkoloolessa 26/2025 loltoonni fi milishoonni PP kan kaayyoo jiraataniif hin beekne uummata nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni biltsiginnaa kunneen uummata nagaa siyaasa irraa bilisa ta'e kanneen jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuuf carraaqu ganama sa'aatii 4tti bakka uummanni ooyiruu isaa irraa midhaan dhaamee galfachaa jirutti dhaquudhaan waan isaan quba hin qabaanne itti maxxansuun dhukaasa irratti bananii jechuun dubbata. Itti dabaluunis jiraataan gandichaa namni biraan waboon ganda keenya dhufaa hin jiru sababa tokko malee dhukaasa nurratti banan jechuun miira aarii qabuun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eereera. Murni PP Oromiyaa keessatti afaaniin nagaa buusneerra jechaa gochaan ammoo faallaa kana bakka adda addaatti uummata nagaan jiraatu irratti dhukaasuun jumlaan ajjeesuu, saamuu, gudeeduu, hidhuu fi akka bineensaatti ari'anii qabuu fi biyya irraa baqachiisuun yakka mirga namummaa kan idil addunyaa hojjechaa ooluu isaanii Human Rights Watch ibsa isaa keessatti eeraa turuun ni yaadatama. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Sadan Canqaatti namoota leenjii milishummaaf qabuu fi
Gariin ammoo hojii basaasummaa akka hojjetaniif sodaachisa raawwachaa jiraachuun ibsame. Gabaasa dabalataaf jaal kennaa sabaa. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa sadan caanqatti waraanni murna biltsiginnaa raafama ulfaataa keessa galuun akka ganda tokkootti abbootiin warraa kanneen baay'inaan 70 ta'an qabamanii leenjii milishummaa akka fudhataniif loltoota bobbaasuun namoota ukkaamsaa jiraachuun dhaga'ameera. Gochi namoota dirqiin qabuus haalan keessatti jabaatee kan jiru aanichatti maatiin fedhii hojii loltummaa keessatti hirmaachuu hin qabne qe'ee gadhiisanii baqachuu hidhamuu fi doorsisni irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u aggaammii jallinaa murna biltsiginnaanis yaaddoo keessa jiraachuu dubbatu. Kana malees aanaadhuma kana keessatti torbanuma kana poolisoota dhimma nageenya fi tiraafikootni mana barumsa sadarkaa lammaffaa caanqaa deemanii barattoota waltajjii baasuun qaamota nageenyaa keenya booressanii fi shakkitan koottaa gabaasanuuf godhaa jechuun dhimma siyaasaa rakasaan yeroo barnoota barattoota jalaa qisaasessaa akka turanis barattoonni himaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaas namoonni hojii basaasummaatti hirmaannaa akka taasisaniif ulaa saaquu kan ta'e hoggaa ta'u barattoonni quuqama sabaa qaban hordofamanii kiyyoo sirnichaatti akka kufaniifis hojiiwwan basaasummaa akka geggeessaniif barattoota muraasa akka dhoksaan ijaaraa turan itti dabaluun ibsaniiru. Lixa Harargee aanaalee garaagaraa keessatti loltoonni biltsiginnaa qonnaan bultoota ajjeesuu fi manneen gubuu jabeessanii itti fufuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Sheek Aadam keessatti jiraataa caffee suuqii ganda lagaa kan ta'e qonnaan bulaan maqaan isaa obbo Aadam Yuusuf Muhammad Wadaa'e jedhamu onkoloolessa 25/2025 balleessaa tokko malee loltoota sirnichaan ija hawaasaa duratti rasaasaan ajjeefamuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Maanguddoon kun abbaa daa'immanii akka ta'ee fi hawaasa naannoo isaa biratti kabajaa guddaa kan qabu akkasumas abbaa afooshaa gandichaa ta'uun uummata isaa kan tajaajilaa ture ta'uu jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru. Hawaasa dararanii impaayera bututtuu suphuu fi diigamaa caasaa isaanii deebisanii ijaaruuf kan dhamaan bitamtoonni biltsiginnaa namni kun abbaa afooshaa ta'ee uummata tajaajiluun cinatti caasaa sirnichaa akka ijaaruu fi fudhatamummaa biltsiginnaa lallabuun akka uummatni paarticha leellisuuf hojjechuu irratti dirqama isaa akka ba'atuuf rakkisaa turuutu dubbatama. Namni kunis saba koo faqaan hojjechuu malee karaa dabaa fi akeeka jal'inaa uummata hubachiisuu irratti hin hojjedhu jechuun qajeelfama ergamtoonni biltsiginnaa itti laatan hojiirra oolchuu diduu isaatiin dirqama sitti kennine raawwachuu didde ittiin jechuun loltoonni sirnichaa ajjechaa suukanneessaa ta'e irratti raawwachuu jiraattonni ibsaniiru. Dabalataan immoo aanichuma Araddaa Najabaas Bilisaa keessatti onkoloolessa 25 ganama toora sa'a 3 irratti qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Umar Abdullaa Tuunaa jedhamu jalaa manaa fi qabeenya mana keessaa cufa gubanii barbadeessanii jiru. Malees godinichuma aanaa Hancaar ganda Waddeessa jedhamu keessatti onkoloolessa 24/2025 dargaggoo maqaan isaa Yaasinoo Muhammad Umar jedhamu hidhattoonni sirnichaa kunneen rasaasaan rukutanii madeessuun maatii fi uummatni dargaggoo kana kaasanii gara buufata fayyaatti geessanis hidhattoonni kunneen dura bahanii qabuun yaala fayyaa dhorkanii mana hidhaatti galchanii dararaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaatti miseensi loltuu biltsiginnaa tokko waraana bilisummaa Oromoo tarka kennachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaal wabii biyyaa. Loltoonni sirnichaa kanneen dantaa sirna nam-tokkee akka eeganiif murna biltsiginnaan bobbaafamaa jiran mooraa daba sirnichaa ganuun abdii fi wabii saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu cimsuun onkoloolessa 26/2025 kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Sariitiitti miseensi raayyaa ittisa impaayarattii tokko meeshaa isaa qabachuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun dhaga'ameera. Miseensi loltuu biltsiginnaa duraanii kunis gama meeshaatiin qawwee EKM Turkii tokko rasaasa 190 gumbii lamaa fi uffannaa waraanaa qabatee gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu ibseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin loltuu sirnichaa kanaaf simannaa ho'aa fi kabajni namummaa haalaan miidhagaan isaaf taasifamus kan dubbatu loltuun kun fuuldurattis loltoonni akka isaa mooraa cubbutumsaa jiran yeroon mooraa jallinaan guutame kana gananii abdii uummataa kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti akka dabalamaniif waamicha Oromummaa taasiseefii jira. Waraanni harka kennachuun gochaa waraanaa gama tokkoon humnaa fi qabeenya isaa mormituu isaaf dabarsee kennuu hoggaa ta'u impaayarattii keessatti bartiin yeroo ammaa haalaan mul'achaa jiru. Loltoonni sirnichi qaba jedhee abdatu martuu mooraa daba sirnichaa dheessuun abdii fi wabii saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu cimsanii itti fufaniiru. Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti hidhaa fi saamichi murna piippiin jiraatota irratti hammaachuun dhaga'ame. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba.
Godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti tiksitoonni Impaayaratti aangoo isaaniif jecha ilmaan Oromoo lafa irraa duguugaa jiran waraana bilisummaa Oromootu lafa kana seenee jira jechuun shiftoota waraana isaanii hawaasa keessa bobbaasanii saamicha adda addaan uummata dararuu hidhuu fi ajjeesuun waan hammaateef ba'aa fi gala dadhabnee jira jechuun jiraattonni haala keessa jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti haalli jireenya keenya baay'ee nu yaaddiseera. Qaamoleen mootummaan bobbaafamanis qabeenya keenya irra darbanii lubbuu keenya iyyuu akka barbaadan gochaa jiru. Ilmaan keenya waliin bullee ooluun nutti ulfaateera. Gama kaaniin ammoo humnoota addaa naannoo Sumaaleenis qeerraa bu'uun ulfaataa keessa jiran yoo ta'u, hidhattoota isheen qabeenya uummataa saamaa, gariin ajjeesaa, hidhaa fi dararaa jibbinsa ilmaan Oromoof qaban irraa kan ka'e haadhaa fi ilmoo gargar baasuun har'a uummanni Oromoo jireenya gadadoof saaxilamaa akka jirutu mul'ata. Israa'el gareewwan fannoo diimaa fi Masrii gara Gaazaatti reeffa booji'amanii akka barbaadaniif hayyamte. Jaalarbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Gareen fannoo diimaa fi Masrii Gaazaa keessatti sarara keelloo bira darbanii reeffa namoota booji'amanii barbaaduu keessatti akka gargaaran hayyamamu dubbii himaan mootummaa dilbata kaleessaa ibsaniiru. Dubbii himaan kun itti dabaluun Israa'el to'annoo nageenyaa waliigalaa naannoo Gaazaa irratti ni eegu. Kunis waraanni Israa'el marsaa lolaa amma jiru boodas hojii nageenyaa to'achuu akka itti fufu agarsiisa jechuun dabalaniiru. Sararri keelloo sarara yaadame kan naannoowwan yeroo ammaa waraanni Israa'el Gaazaa keessa jiru kanneen bakka inni ba'e irraa adda baasudha. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu onkololeessa 10 hojiirra oole jalatti Israa'el namoota lubbuun jiran 20 fi reeffa namoota 16 biroo argatteetti. Hafteen booji'amtoota 12 Gaazaa keessatti hafeera. Sanbata darbe hoogganaan Hamaas Kaliil Alhayyaa akka jedhanitti gareen isaanii naannolee dabalataa naannoo Gaazaa keessa seenuun reeffa namoota Israa'el booji'amanii barbaaduuf akka jiran ibsan. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa tokkoffaan hidhamtoota Falastiin jijjiiruuf booji'amtoota Israa'el gadhiisuu kan dabalatudha. Karoorri kun Gaazaa deebisanii ijaaruu fi Hamaas malee mala bulchiinsa haaraa hundeessuufis yaadan jechuun Anaadooluun gabaaseera.